namni hadha qalbii nama cabse, namni hadha nama miidhe, namni hadha nama ganee, namni hadha nama sobu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Zeenutuub hunda keessanuu maqaa Rabbiin sa'aatii kanaan isin gahee isinin jedha buleeyyantiya. Akkasuma waa'ee wanni ani dubbachuu dhufe jechuudha. Waa'ee Roozaa Tuub. Akkuma beekamu obboleettiin teennaa uddaa sooshaal miidiyaa kanarraa baddee bubbultee jirti jechuudha. Iddoo tokko namatti dhaga'ama. Obboleettiin teenutu nama akkaan gaariidha, nama akkaan jaalannu. Wallahi wanti isiin taatee haalli isiin keessa jirtu iddoo tokko namatti ulfaata. Waan isiin keessa jirtu waan hin beekneef jechuudha. Abbaan dhiyoo tana akkuma itti dubbate hin agarree, bilbila cufattee isimaayyuu hin agarree. Waan taate hin beekne, duute jiraatte isiitu hin beeknu jedhanii dubbatan jechuudha sooshaal miidiyaa irratti. Kuni waan nama gaddisiisudha obboleeyyantiya. Maali garuu sababnummaan kana tahe maali waan jedhu irraa dubbachuudhaaf xiqqoo jechuudha inshaallah. Sababni illee obboleeyyantiya fakkeenyaaf akka ilaalcha kiyyaatiitti jechuudha. Akka ilaalcha Zeenutuubitti ani wanni na dhibe obboleettiin teenya tuni gizee duraa jechuudha. Roozaan osoo hin heerumin gizee Yamanii abbaa ofii waliin hiriyoota ofii waliin jirtu akka gaariitti bashannanaa turte jechuudha. Akka gaariitti fuula isiitirraa kan mul'atu gammachuu, fuulli isii hin ifa yeroo hunda fuulli isii hin ifa jechuudha. Kanaaf waan isin ajaa'ibu ergaa obboleettiin teenya tun biyya galtee haga biyya galtellee kuulanii hiriyaa isiisanii wajji jechuudha. Akka gaariitti bashannanaa turte hedduu tokko jechuudha. Mee yeroo sanii fi yeroo haga heerumte mee ilaala miira isii ilaalamee obboleeyyanti. Gizee heerumtee nikaa hidhattee abbaa warraa isillee itti dhufee eegasii biraa deeme. San immoo yeroo dura irra gammachuu qabdi. An akka kiyyatti jechuudha akka ilaaletti yeroo dura osoo hin heerumin teettu san irra gammachuu qabdi jechuudha. Fuula namaatti irraa mul'ata. Dhugaa dubbachuudha obboleeyyantiya. Ammallee maali yoo jettan obboleettiin teenya tuni udda heerumtee fuula isiitirraa gammachuu hin garre jechuudha. Bakka hin garre gammachuu fuula isiitirra. Dhugaa rabbii gaa'illi tokko duudaa nama gaddisiisa jechuudha. Tokko immoo kan rabbiin nama laafise gammachuudha. Kan yeroo duraa kophaa teettu sanirraa gammachuu addaa kana keessa seenti ni gammaddi jechuudha. Gaalli tokko immootu tagizee osoo hin heeruminuu namaan ga'u jechuudha. Bakka wallahi kun nama dhibaa, hedduu nama dhibaa. Obboleettii teenan hunda keenya jaalataa nama gaariidha. Nama kabajamtuudha jechuudha. Takka afaan isiitirraa waan fokkataa dubbattee hin beektu. Nama garaan isii qulqulluudha. Dhugaa rabbi namni ilaalchumaan beeksisa jechuudha. Nama gaariidha gara laafetti jechuudha. Kanaaf rabbi obboleettii teenya haa mul'isu. Wanti haasaa jira waan nama gammachiisu miti. Rabbiin isii nu haa mul'isu jedha. Asumaan immoo akka kiyyatti waan jechuu barbaade obboleeyyantiya wallahi akka gorsaatitti jechuudha. Akka gorsaatitti an akka kiyyatti jechuudha. Osoo nama biyya Ameerikaa jiru kana ofirraa itti dhiiftanii isinitti hafu hiyyeessa da'oo keessa jiru ka argitee da'oo keessa taa'eetiin dalagatu sanitti osoo heerumtanii ana dasna jedha jechuudha. Daasbooraa jettanii Ameerikaa jira jettanii biyya Kanaadaa jira jettanii Faransaay jira jettanii minaamin bakka maayin fa'aa obboleeyyantii hin barbaachisa jechuudha. Maaliifuu biyya san taa'e bakka yeroo barbaadetti hin gala, yeroo isiin asii ni rakkatti jechuudha. Inni yoo bakka hin deemaa biyya kanatti hin deebi'u jechuudha. Warri Ameerikaa jiran biyya kanatti hin deebi'an. Bakka biyyuma san taa'anii yeroo itti mijatetti hin galanii yoo galan tarii isiin fakkeenyaa fi ilmoo illee ni argatti. Kophamoo fi guddifti jechuudha sanillee inni biraa deema.
Ma'ruufa inni biraa deemuun beekamaadha. Kanaaf waan hedduu namatti dhagahamu wallahi. Ammallee maal isinitti fakkaate? Nama osoo namaa taate nama biyya ofii jechuun haraam osoo hin ta'in halaala jechuudha. Namni osoo Hindii fi Baangaalii fi Su'uudii fi Dubaayii bakka fedhetti yoo heerume namni halaala waanan abbaan nikaa hidhuudha. Halaala haraama jechuu kiyya osoo hin ta'in an osoo kiyya osoo nama naannawa ofiitti heerumanii nama fakkeenyaaf isiin baalemi ijoollee baaleetitti odoo heerumte dhugaa rabbi das nama jedha. Isiin baale miti bakka baalema keessa heerumti jechuudha. Ijoollee isaanii warruma baaleetitti. Ammallee fakkeenyaaf mucayyoo wayii Shaashamannee haa jennu namuma Shaashamanneetti heerumti jechuudha. Dhiira Shaashamanneetitti. Fakkeenyaaf namni tokko shamarran takka Arsiidhaa jennu Arsimatti heerumti. Arsimatti heerumti jechuudha. Baalerraa Shaashamanneetti. Shaashamannirraa Baaleen. Harargeerraa Baaleen. Baalerraa Harargee. Garuu ani akka kiyyatti jechuudha. Akka ilaalcha kiyyaatitti osoo nama nyaatillee bineensi beekan nama nyaatu wayyaa jedhan. Garuu haga tokko jechuudha. Naannawatti wal beeka namni kun addaan fageennaa hagas maraa waan hin qabneef rakkoo isii, xiphinna isii, gadda isii waan mara irraa quba qaban jechuudha. Garuu namni biyyaa bahe immoo namni quba isa qabu hin jiru. Biyyaa bahuu akkasii osoo hin ta'in fagaachuullee haa baatani. Haga tokko fakkeenyaaf garagara jechuudha. Amma Shaashamannee fi Baalee garagara. Garagara jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Addallee fagoodha garagarallee jechuudha. Namni kun fakkeenyaaf akkaataan xabi'aan nama sanillee garagara jechuudha. Fakkeenyaaf amma intalti Baalee takkaa fi intalti Shaashamannee takka yaadni isaaniitii fi olaa buliin isaaniitii fi akkaataan adeemsatii fi jireenyi isaanii garagara jechuudha. Buleeyyantii kanaaf abbaa gara fedhanillee yoo heeruman ni kennummaan jiraachuudha. Waan halaala garuu immoo an akka yaada kiyyaatitti wallaahi osoo shamarran Baaleerree ilmuma Baaleetitti osoo heerumte. Shamarran Shaashamannillee ilmuma Shaashamanneetitti osoo heerumte. Hedduu tokko dhugaa rabbi das nama jedha akkasitti. Maaliifuu wal beekanii jiruuf jireenyi ganda sanii takka itti wanni jijjiiramaa hin jiru. Namni isaanii quba qaba, wal quba qabanii, halkanii guyyaa wal arganii, hin rakkattu. Wallahi kanaaf an akkas filadha jechuudha. An akka kiyyatti jechuudha. Dhugaa rabbi akkasii yoo ta'e akkasii malee amma isin amma sanuu Shaashamanneetti heerumte eegas illee mootu daasbooraa biyya eessa Kanaadaa moo eessa jirutti heerumte Ameerikaa moo Kanaadaa waan jara lamaan kana keessa tokko jira fakkaate Faransaay moo eessa jira. Garuu mootu dhugaa rabbi osoo gammachuu qabaattee obboleettiin ta'e osoo abbaa manaa itti heerumte isa wajjin gammachuu qabaattee onlaayinii gubbarraa hin battu. Haqiiqadha kun hin baddu jechuudha.